beekuu jedhan abbaa gadaan tuulama. Jalqaba torban darbee godina Arsii lixaa hidhataa maqaa Foollee Goobanaa jedhamu irratti tarkaanfiin fudhatamuu ibseera. Godinichi fuula feesbuukii irratti namni kun osoo lubbuu namoota nagaa balleessuuf socho'aa jiru ajjeefamee jechuun ibse. Godinoota Shawaa Bahaa garaagaraattis lubbuu lammiilee nagaa galaafachaa ture jechuun himateera. Dhimma kana kan gaafataman abbaan isaa abbaa gadaa Goobana Hoolaa odeeffannoo bahee miidiyaa hawaasummaa irratti argu malee jiraachuu fi du'uu isaa akka hin beekne himaniiru. Hiikaa fi tasaatu dubbise. Wanta kana ani quban qabu inni kiyyaane gaddaan baane obgaa ja'a. Obgaa ja'aatiin gaddan suuruma isaatu argeen. Miidiyuma hawaasa irratti moo? Miidiyuma hawaasa irratti suura isaa arge keessa akka jirus hin beeku. Waraana adda bilisummaa Oromoo keessa jiru nan beeka. Walitti dhufeenya hin qabnu qaamuma ajjeerna jedhee gabaase sanii oduu baafatte hoo. Anis quban qabu maalan sitti mareeti diba sitti maali jira jechuufi wal qunnamtii hin qabnu. Obgaa ja'aatii suura isaa nama hin gaddan arge. Tole. Waliin bilbiluu. Waliin agarru obgaa ja'a. Obgaa ja'aatii homaa wanta akka quban qabnu. Achi keessa jira oduun dhagaa malee ani wanti takka waliin beeku hin jiru. Dhalammooni waan kana ganamarraa tarii dhageessaniittu mirkaneeffattaniittu gadda taa'uun jira. Waan kana waan mirkaneeffattan jira isiniin jechuufanii. Oromoon dhugaa dubbata. Afaan gadaatiin waan dhugaatitti dubbatte wama takka quban qabu kana waliin siin jiru hin jiru. Kanaaf wanta adda baafattan wanti mirkaneeffattanis yookiin immoo dhageessanii gadda taa'uun wanti kun hin jiru jechuudha. Homaa nuti wanti gaddatee nuuf hin jiru. Uummata Oromoo maraaf gaddina malee waan dhimma keenya gaddinu wanti takka hin jiru. Jiraatee du'e wanti isaa gaddinu hin jiru. Nuti jiruu Oromoon keessa jirutti gaddina. Akkaan. Ilmi keessan maqaan isaa Foolleedha miti akka mootummaan jedhetti yoo ta'e. Moo maqaa qabittiin qabsaa'uudha Foolleen moo maqaanumas immoo gaastaniifidha. Foollee gizeen ani gadaatii keessa Foollee qabadduun dhalche nama kana. Gurbeen isaa gara olmiin 34 deemaa jira. Kaan isaa Foollu. Meetariitti dargaggeessa akkamii ture yeroo umurii meeqaa isin biraa bahee yeroo isin biraa bahu moo waan akkanaa isinitti meera? 32 jaawwattoo qonnaftu meeqata? 28. Akkasi gaafa na biraa bahu daa'ima qal'aadha. Akkana furdan. Fulli isaa amma akkasi akkana hin furdanne daa'ima gaafa na biraa bahu. Akkasumatti isin biraa bahe moo waan akkasii waan isinitti hime qaba ture yeroo san? Maatii kiyya keessatti namni itti bulu isa. Hooli bulii kana qonna qabnaa, horii qabnaa, jireenya namaa Oromoon jiraatu tokko hin jiraannaa. Hooli bulii keessatti namni itti bulu namni horitee qabu isa ture. Baay'isa kanallee quban qabu ani. Tariitii mucaa meeqaffaadha isiniif tarii Foolleeni? Anaa fi nama 7ffaa. Ulfaadhaa yaada naa kennitaniif. Fayyaa nagaasaa. Ajjechaan isaa erga ibsamee booda xumura torban darbee miidiyaan sagalee hidhattoota waboo ta'ee fi arraata biyyaalessaa jedhamu hidhataa Jaaljilchaa Gobanaa jedhee waame dhiyeesseera. Gabaasa suur sagaleen dhiyaate keessatti hidhataan ajjeefame jedhame jiraachuu isaa fi ololatu adeemaa jechuun yoo dubbatu dhaga'ama. BBC'n waa'ee viidiyoo kanaa addatti waan mirkaneeffate hin qabu. Hidhattoonni jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisee kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli karaa waaqayyoo isiniif baay'atu isiniin jecha har'ammoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti na wajjin turuu hin finaadha. Viidiyoo kiyya share like gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaadha. Warroonni share likeidhaan koomentiidhaan yaada qeeqa qabdan hunda na beeksistanii na cinaa dhaabbattan guddaa galatoomaa galata qabdan isiniin jechuu hin daganne. Akkasumas warroonni maamila fayyisee ta'uu barbaadan fayyisee jettanii gama maatii kiyyaatitti yoo dhuftan isissimachuun jaaladha. Egaa oduuwwan godinaalee Oromiyaa godinaalee adda addaa irraa darbu guyyaa guyyaadhaan akka cuuffamee isin bira ga'uu barbaadan fayyisee subscribe gochuu itti fufaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa oduuwwan guyyaa har'aa keessaa naannoo Amaaraa godina Gondor keessatti kan ta'e isin bira gaha. Egaa naannoo Amaaraa godina Gondor kibbaa aanaa Istee bakka Angoona jedhamutti magaalaa godina keessatti wiixata eebila 7 bara 2016 walitti bu'iinsa hidhattoota faannoo fi humnoota mootummaa jidduutti tureen fedhiin jiraattotaa ajjeefamuu fi manneen baay'een gubachuun maatiin miidhamanii fi warri ijaan argan BBC'f gabaasee jira. Egaa hidhattoonni faannoo fi humni mootummaa akka
tasaa kana irratti walitti bu'anii walitti dhukaasa hordofeen balaalleen kun jalqabuun jiraattonni 4 ibsanii jiru. Oduu itti aanu naannoo kibba Itoophiyaatti godina Koree jedhamtutti halaalliin hidhattoota godina Gujii lixaa keessaa bahan jedhanii raawwataman namoonni 4 ajjeefamuun ibsamee jira.